sirbanii fi ergan. Eka, sirba jaalalaati bar sirba fikiriiti. Hundi keessan taappii godhaa Quraan hin kenne bara waan wayini Quraan. Anchi jedhee bilaa jedhe. Geettu akkam jedhi ganaadha. Nyaataaf hoottu jedhi ganaadha yakki. Abbo taap godhaan giifti isinirraan ajamu taap iskireen godhaa. Taap godhaan istiif hinaan fadhi isaati. Taap godhaa maal qaba yoo taap godhan nama 300 wayiin jirtanii. Ay taap nama 20 bar taap godhaa. Salaam alaikum. Alaikum salaam. Iskireen bilbilaa taap godhaa. Egaa Hinaafaan maa hinaaftan? Ini kenapa enggak? baga walumaan jiran eenyu. Daa'imina sheexaanaa. Taap godhaa iskireen bilbilaa gatii isin hin gaafatu. Ayyee galatoome Oromoo. Ayah sini dia kereta apa? Hundi keessan taappii godhaa ishee wayini Quraan hin kenne bara waan. Itti fitti kaasirba miira keessa jirraa jirtu ijoolleen shamarranii. Maal miira keessa seenan? Miirri nurratti illee miira eessaa kunanii keessa seenan? Walla akkas yaadate kun hayyuun fa'a. Mana gayyaatee raasaa keessa baddii dhiisi. Ganaan dandeenyu cinqaa. Haadha faatee ati amma heerumuuf hin karoorsine ka dhugaa. Maaludha heerumaan? Dagadhee waa'ee Karoora keessa hin qabdu heerum. hin qabu. Yookaan biyya galee yookaan ammoo kan aadaa deemeeti malee hin qabu karoora. Biyya tokko kanarratti malee heerumuu feetu. Walla. Asitti hoo? Biyya kanatti barbaadu. Asitti maraadde ani gana ati arba'iiniidhaaf shaaratoota keessa sosoquu hin danda'u adhatiyyaan. Fuula timaatimiin biyya kanaa kun waa takka koshoriinaan kun waa takka sitti hin godhutan. Hin qabatti. Ana akkana garummaaf nyaadha ati. Goggosee nyaadha. Waan zayitii hin qabne. Waan zayitii qabuun nama kaafachiisaadha. Namichi maraataan kun maaf intarviina godhaadhe. Maal rakkatte ati xiyyeerraa maal rakkatte? Ijoollee baay'een na gaafataa jira. Anteetu durbii lamatu ga'e seenaa nama jalaan dhiyaatte makiin geette gurguri. Tamakii seenaa jidduu jirtu jira waggaa 14. Taataa gurguri kaamaadha tantee mana ol kaattee maal goote? Ijoolleen xiyyaa hin baratti akka baratan fedha. Carraa akka kiyyaa kan akka hin barbaadu. Argite anu gana barachuu fedha. Barumsi gana naaf aana. Sammuun tiktookii barate barumsan qabatu yaana haati seenayyuu kun guyyaa hunda hin qaraa hin baradhama jetti kamaaduun itti dhiitee galgala daa'ima harkifteetiin ati qaawwarra zoortu argina. Kaleessa galgala qaraatii deemetti kun amma qaawwaa deema jetti. Maa yaada ijjiirta koye? Ati akka jiru koyi namni jaartii ofii jechuudha. Jaartii ofii naqqafateetiin jaartii ofii sa'a 24 baadhatee deema. Ati jaartii tante yoom haaromsita yoom qubeetti keetti? Kottu meetitti wara jilbeeffadhu. Hin jira qalabati jilbeeffachiisu. Maal garuu mana keessa jilbeeffachiisa gabbaasi bakka wannootitti bakka namni ijji namaa argitutti gabbaasi haga ammaa waa takka hin argine maal inni ati sila rabbeedha.